jiru waan biraatti dubbatin gaas anneen bu'a. Jirti dabbaan fakkeenya ijaasi agartuu wanti isin danda'u beekee garaan isin danda'u waan agartuu takka irraa wanti dhageettii qabduuf iyyuu arraa miti duruu obboleeyyenni arraan tana gadde jaatanii isin miskinoonni tagaafata raadhiyoon tana amma wajjin arsiifan argeen si'ame galutti deebite siyaasa dii walitti deebi'u keessan kana sheekota maali keessan galinaa qaammaa kana dhaggeeffadhaa keessan galinaa inuma iyyuu abbaan barbaadan ganaa liifirra fiddanii waltumuu miti waan fedhan wal godha garuu immoo arra miskiinii isin akkana gootan kana boru wallaahi billaahi isuma keessan deebi'a nuti iyyuu anga gartee keessa turre keessa turu jechuun anga keessa turre waan san keessa hubannutti wallaahi billaahi laal dhiini namaa kachi buu fi imimmaa namaa kachi buusan boru isuma keessan deebi'a kuni nasiyaa bulummaati isa keessan deebi'a miskiina roorrisuu dhiisa. Miskina roorrisuu dhiisa dalagadhaa jiraachuuf biyyaa baatan waan nyaatan dhabdanii biyyaa baatan kulliin keessan karaa ispaaltii arguudhaaf laal kuunnoo jettanii fuulee walharkaa turtan sinii galee miti namuyyuu akkasii baane wallaahi laazim makiinaa halaala tagarree makiinuma tana yoo mijaana garree jenneeti biyyaa baane balee miskiina karaa wal gubnee ibidda wal keenyee udduutti muka oloo fuumii miti biyya arbaa kana dhufu garuu wanti isin amma godhaa jirta. Amma Harargeen jiraachuu amma Arsiin jiraachuu wanta ka wal sofu koi wanta akkasitti maa koi wanta ka wal sofuu hin qabnu jecha tokko jira jechaan ani dubbachuu qaanfadhu ani yeroo hundan fayyadamu. Viidiyoo banii dabbaale viidiyoo banii. Koi. Dhagaya haa dhaggeeffatu laal kuni nasiyaadha. Kuni nasiyaadha beekna. Na dhaggeeffadhu amma maqaa isaan jira. Salama amma maqaa isaan viidiyoo. Kuni nasiyaadha beekna. Nasiyaa bulummaa. Sinaan jee duraatu. Okey dhaggeeffadhu yaa dargatu buradha. Saudi Arabia. Anaa miti wallahi billahi ani isin jenne maqaa nan balleessi kiyyaa ajaa'iba. No, it's normal. Sagalee tiitana waraabadhaati wal biraan gahaa guutuu. Ani ammaa salleen sobulleedhaan fakkeessuun uumaa jala muree isinitti hima. Saudi Arabiyaa keessa amma Harargeen jiraachuu qabdi, amma Arsiin jiraachuu qabdi. Saudii keessa amma Harargeen jiraachuu, amma Arsiin jiraachuu. Jecha tokko jira jecha namoonni baay'een itti fayyadaman sobaan in fact game taphaaf itti fayyadaman jarri tapha jecha san maal isin jedhanii Arsii fi Harargeen obboleeyyanii eeyyen obboleeyyan. Eenyu abbaa isaatu Arsii fi Harargeen obboleeyyanii miti jee mormuu danda'a. Eenyu waaqachuu danda'a. Just now akkit sirrumatti obboleeyyan. Kana ati jettee fi jechuu baatteef addaa isin murtu walitti isinitu. Lollu kun addaa isin baasu walitti isinidu. Because min awwal illa min aakhir. Jalqabarraa hanga dhumaatti hatti fufuudha inni kun ilaa yoomul qiyaama. Loltaa miti osoo saltee hin baaftus hin hiitus. Ammoo dubbii Saudii keessatti yoo deebinu dubbii Saudii keessaa dhuguma isa walitti himnaa miti. Saudii keessa ammaa baqataa Harargee jiraata ammaa baqataa Arsii jiraata. Yoo jarri kun lamaan tokko olaantummaadhaan biyya sana harkatti hin galfanne biyya sana keessa hin jiraannetti waliin bu'iinsa bakka san jirtu gandoota lamaan kana gidduutti dhaabuun ni ulfaata. Sirna qalbeeffadhaa. Wanni kun taraa sadii. Taraa sadeenuu mashaakila kana ka'umaa jiru ijoollee Arsiiti. Waan tokko waan wal sobuu hin qabne waan Oromoon guutuurra gaba'uu danda'u tolaanis badiinis bitaanis mirgaanis itti gaafatamaa loloota sadeen kanaatiif ijoollee maqaa Arsii qabattee nama qabdeera. Isa kana amanuun nurra jira by the way because ijoollummaan waan sangootee ifiifuu ragaa firra baati nuu dura qabe haja'u. Sababa isaan itti qabanis sababa biraati malee qabaa ka dura qabu eenyu ijoollee Arsiiti. Jimmattis ka dura bu'ee wallottis ka dura bu'ee taraa sadeen Harargee qabu jira kana. Amma gaa Saudii keessa amma Harargee amma Arsiin jiraachuu qabdi wanni hin jiruuf maaliif? Waan kana dhaabuu hin dandeenye. Akkamitti dhaabne waan hangetti nama dhaabuu hin danda'u. Atis dhaabuu hin dandeessu. Mee waan takkaan sitti majaalaa. Ijoollee Arsii keessaa ijoollee Harargee keessaa bajammaraa gizee shiggirii keessa warra ture osoo laaltee gette tokko keessa hin jiru. Lammaffaa marsaa lammaffaa keessa warra turellee fakkeenyaaf lola taraa dura anafa keessa yaaman. Itti sokke fakkoo biti inni. Lola marsaa lammaffaa naafet hin jiru. Gaggeeffameera garuu lolli sun ati jiraachuu baannus. Jinni faa ture mi lola marsaa sadaffaa kan amma jinniin keessa hin jiru laaltee gette.
Oguta karargee gosaan arrabsaa oguta kagan arrabsaa oguta akkuma akka godhataa lola paarsanaalii keessa jiru itti seenee ammoo lolli deemuu jira. Wanni kun tokkoffaa kaayyoon qabu lammaffaa galman qabu sadaffaa sababan qabu afuraffaa tarsimoon qabu. Wanni kaayyoon qabne ta hoogganan qabne ta galman qabne ta sababa tarsimoo istiraatejii lolaan qabne wanni kun riphee lola baay'ee adda bilisummaa Oromoo waggaa 50 qabsaa jira Itoophiyaa keessatti. Mootummaa fonqolchee mootummaan taane mootummaa waraana sana hin balleessine hogguu girgirii jira jechuudha. Amma jiguu qaba mootummaan tokko jiraachuu qaba Saawudii keessa. Mootummaan lama walitti fufuu hin danda'u. Baarsii maalatiin diktaatara. Harargee babaalitti ma diktaatara. Diktaatarri lama abbaan irree lama waliin biqilaa kan gaggeessu. Tokko fonqolee tokko jiraachuu qaba. Andabbaan lama lolatti amanuu miti. Lolli ka faayidaa hin qabne hin beeku. Garuu lola kana dhaabuu barbaada. Istiraateejiin ittiin lola kana dhaabu garuu yoo tokko tokko mo'ate qofa. Dheengadda raayyaa Baman jaamoo ishee amin boohee eenyu araara gandee asirraa galle hin dhaabbanne. Sababni dhaabbatu hideef maali? Caalaa wayyaalee ni beektamii wayyaalee anjoollee baadiyyaati. Wayyaaleen yoo gamaa fi gamana qottee isii jirtu osoo hin dhoofne baasuu baatte. Gubbaadhaa yoo gad dirte wayyaaleen sun fayyaatee si keessatti hafti. Wayyaaleen fayyaatee hafte tana baaftus taana maa si keessatti hafa. Si ganyyaata madaan sun. Garuu wayyaalee yoo jala qottee osoo isiin dhoofne jirtuu si fuute madaan sa guyyaa lama siran turtu ni dhinte. Amma Saawudii keessa kan jiru wayyaaleedha. Wayyaalee kana diddirree facaasaa jirra malee fuudhaan jiru bakkatti. Kanaaf Saawudii keessatti mootummaan tokko jiguu qaba, lolli maantanaatti fufuu qaba. Lolli kun garuu yoo lolatee lola gurguddaa lola bareedaa addunyaan dhageessu ta'uu qaba. Kan guddattee nama muraasarraa ka'a balaan kun siinii galtee nama bakka rogaa taa'ee agartaniitiin yookiin diinummaa agartee arsooma kana maqaa arsii dhaateetiin maqaa harargee dhaatee uummata kana walitti naquuf wal ficcisiisuuf agartee miskiina ficcisiisu waan kana dalagu jira. Si jammar tokkoffaa kana yaani lammaffaa immoo waan dabbaal jedhe kana irratti dabbaalii fi amma atillee lolli kunii ka injifate haa injifatuu itti hafuu jettan kanarratti wanni ani yaada baatu bakka kanatti namni kamuu baatee miskiina kanatti bakka jirtanii warri yaada qabdan warri agartee namni isin hordofu waan kana dhaabaa jettanii keessa harka naqatuu baattanii harka keessaa qabaatu baattanii harka qawwee walitti kaa'anii lola akkasii yookiin akka mootummaatti walitti oofaa jiranii miskinni osoo dalagata deemu qabamaa jira osoo dalagarra jiru dalagarra fuudhamee tu'amaa jira nama lama sadii nama tokkooniitiin miskiin asirraa dhabamsiisuu taati malee wanni akkanaa agartaniitiin waan fudhatama hin qabne
garuu keessa fudhadhu gara lachuu ani jechuun Oromoo lachuu ni kabaja dhiigatiyya lafeetiyya abboota kee agartee abbaa gadaa kooti jechuun hundi kootu agarteetiin ani Oromummaa kiyyaan buuna malee kutaaf gan. Akkuma waa walii galaniin waa walii tolaniin danuu qaban waan itti wal labaniif waan itti wal dorgoman hedduu keessaa qaban dagatana. Amma namni tokko gaasa wanta jaa. Diyaaspooraa harka keessaa qabaa ani itti naman dhugaa rabbi wallaahi lola Saa'udii keessaa nam takka kan qabu nam takka itti naman. Amma waan akka joogarbaan sanii fek siyaasa nagechaa fayyadamne malee nam takkitti gichoo kufne ansimmoonni ati namoonni naaf walitti deemne. Maqaa iluutiin fooloo dortof naga buuse iluudhaan miti waan ta'eef hin fekkinu darbiin suuraa namaa kaatee nama maqaa namaatiin fooloo joratu. Sana keessi naa hubaddaa. Kanaafi ati qottuu nagee lallabii qottu waan barbaadde biyya rakkoo lachee. Waan akkasii kun ati maa nama oofta qoy hoola qotiyyoo. Okay, thank you. Fooloo siruu argee ati dhiiga namaatiin hin dhufne fooloo kuftee duraan. Warri mudataraa suuta. Disi anaa buusee disi ijoollee fooloo jortu waan hin beeku waan ta'eef. Yaa jechuun nama galchee bara nama galchee hin beeku. Okay. Kanaafi ana akka yaada kiyyaatti Saawudii keessa kan jiru amma. Buusee galchee fooloo godhee. Kau yeroo takka ni xumuradha. Isin jira dhiifama naa godhaa. Rakkoon Saawudii keessaa akka inni furamu ni barbaada dabbaar. Rakkoon Saawudii keessaa akka inni furamu qajeeluf xiinxalli takka furmaanni lafa kaa'u mootummaan lama Saawudii keessa jiraachuu hin qabu mootummaan tokko jiraachuu qaba. Amma kan warra rakkisaa jiru in diktaadara. Mootummaa in gabraman in diktaadara. Mootummaa abbaa irree ta'uu barbaadu lamaa jira. Mootummaan sun Arsii fi Harargeedha. Harka waliin kan dachiifne. Bat wal godhu jiran malee waliin lolle mootummoonni kun lamaa wal loluu qaba wal cabsuu qaba walii abboomamee biyya san keessa waliin buluu qaba. Kun hin ta'u taanaan sheekaa miti haati sheekaa yoo booche lolli borus itti fufu. Anaa jedhu. Aqilee itti fufu. Okay, aqilee carraa fudhadhu itti fufi. Okay. Osoo haasofni kadheeratu ta'e haasofni dabbaal marsaa duraa irratti haasawe suni haasawu ilma namaa hundaa quubsaadha. Dabbaal akka itti lolli kun dhaabbatullee akka inni jee xiinxaluma dhugaa uuma ilmi namaa yaadu yaade lolli kun ni dhaabbata. Salphaan dhaabbata. Guyyaa 15 keessatti guyyaa 5 keessa dhaabbachuu danda'a. Akkuma lola walloo sun xumura ni argata. Inni biraa lola kana dhaabsisuun manguddoon yeroo 3 lolli Harargee fi Arsiidhaa nammar isaa 5 akkaan isaaba qabutti isin biratti heeruma lama isaabuu dandeessan 5 yeroo takka maallaqa guurame osoo lolin dura mucaa tokko waayee dawaasirratti khajaarsoo tokkorraa maallaqa fuudhanii as gubbaa boo'u ture ni qote lola biraa dhufe ni qote gabbahanii dhugaan qabanii uleen cafaqanii Harargee Arsii kingeechisiisanii achi booda wal qaqqabuun eegalame hanga har'aatti 5 Arsii dura qabe. Yeroo 5 haleenyu dura qabe Arsii dura qabe. Yeroo hunda Arsii qaba yoo viidiyoo laalte nama keenya gannuu lakkisaadha. Viidiyoon Harargee waraabdu hundi. Viidiyoon nama keenya gannuu lakkisaa kun dhaabbatee haa isaanis takka nama keenya galakkisaa hin qabaan kun bifa dhugaatiin gabbahee biyya qabanii lakkumaan dhugaa yoo tumame yeroo takka tumaan ijoollee wal tuttumtu keessaa takka gaaratti qabanii qawwee garsiiste ijoolleen gaaraa tuman. Lolli sun guyyaa san dhaabbate. Garuu sadarkaa barbaadamuu irra hin geenye malee. Ijoollees araara daftee fudhatte malee namni gurguddaan gabbahee lola kana dhaabaa jedhan. Mee fidaati boru Harargee halloo irraa baasaa dibbee godhaatuma namni gabbahee namni jabaan ta'u gabbahee lola dhaabaa jiru. Ijoollee Arsii tana qabaati borutummaa dhugaa takka as gubbattuma. Sheekh Haqeensi manguddoon gara kana Harargee haa bakka fedhee gabbahee dhaabaa jira. Muti qabadhu boona Arsii. Dhaabaa jira. Kanaafuu namni dhuguma ilma miskiinaati yaaddu. Namni sammuutii qabeef caala. Namni dhuguma dhiiga miskiinaati yaaddu. Namni dhuguma lolli kun dhaabbatutti amantu. Lolli kun guyyaa 5 lolli hamaan deemu qaba. Tokko injifachuu qaba. Amma walloon injifachuu irraa ragaa viidiyoon siin mul'atu hedduu jira. Walloon seenee waan joofaa haasawaa keessa lola kana keessatti bara Harargee seenee isin qabne isin walloo isin seenee telefoona keessan hodhaa jaanii waadii dawaasirratti makiinaan deemanii ijoollee wallootiif meeshaa walloodhaa deebisan. Walloon guyyaa tokko gabbaatee nama keenya zaa hangana keessatti jawwaalli sun ni deebi'amoo hin deebi'u qofettee viidiyoo daleeti. Fedhu namni fooloo nama 5 yoo dalage jechi walloon dhagahama deebisne jaanitti viidiyoo waraabanii Harargee seenee qabne. Namni kun waan Harargee ta'eef qabame malee ilma walloo ta'uu osoo beekne dhiifama nuti hin qabnu jaan. Kun maal mul'isa? Kun walloon mootee injifattee Arsiin harka kannitee fi ganaa balbala walloo bahuu hin deemtu.
Jimmaa fi qabanii turan viidiyoo takka. Ijoolleen jimmaa gabbaatee halkan tokkotti nama 20 fidee cafaquu turte. Jarri jimmaa musiibaa ta'uu harkanii amma nama jimmaa tokkicha ijoollee arsiidhaa. Qabuu dhiisii haasawaa jimmaa wajji wal qabuu san dhiisan akka lola guddaa osoo hin taane halkanuma takka qofatti yoo xiqqaate gamanaa gastii arsiitti gamasii arsiitti kun uummanni badaadha. Bakka isin namni harka keessaan qabu jettan irratti baay'ee nama harka keessaa qaba. Guruppiin qabanii guruppii jira tan Harargee malee Walloos Jimmaas dhiisaa jettu jira. Kun xiyyeeffannaan Hararguma qabuu Walloos itti guddifachuu beekamtii itti argachuu olaantummaas maarree kiingiin kunis asitti dalaga. Namni dhugumaan lolli akka dhaabbatu feetu namni akka miskiinni arsiilleen tumamni feetu. Fakkeenyaaf Harargeenis numa qabdi boruus numa qabdi. Kanuma arsiisaniifuu hayaaddi yoo ta'e gabbaatee Harargeen arsii qabu qabdi. Ha qabde likkicha fayxee agarsiisnaan ijoolleen arsii ganaa naman qabdu. Ani kana kun yaanni kiyyaa dhiifama godhaawwan keessa qote. Ha qaban likkitti qabu qaban. Lolli dhaabbatu kalas. Ay haadha hiyyeessaa. Eebooche wallaahi laazim. Ka miskiina mee namni yaada qabtan yaada dubbadhaa ka miskiina qabee qabu rabbi isa haa daraaru. Anillee asirratti wanni ni jiru Aqilee fi dabbaa dubbii fixanii jiranii. Ana bira moosee akkamiin neetworkiin ani maa dhagayaan jiru. Neetworkiin si biraa jecha ati dhageessaa? Sirri jira sirri jira. Dhaga'uutiin jiree. Wanni dubbii kun deddeebi'aa ooluuf akkuma Aqilee fi dabbaa ta'an achaa ba'aa ooluu isaaniitti ka'ool immoo wanni gizee hunda walitti deebi'anii walqixa ta'anii duwwaa fi duwwaa bahuu isaanii. Kana dura wal lolan akka dhiiraatti wal cafaqan akka hin taane wal godhan wal moohatan wal kabajan jechuudha. Kabajaa guddaa walii qaban. Arsii fi Walloo fi Arsiin. Harargee fi Arsii wanni walitti deebi'aa ooltuuf yeroo hunda lolli isaanii wanni dhaabbachuu dideef wal mo'achuu dhabu wal tuffachuudha jechuudha. Dhiirri lama hoggaa wal lolte tokko yoo mo'atte namoota jee kabaja ganaa kabajaa hojii jiraatan jechuudha. Isaan yeroo hunda achaa bahuu isaaniitu rabshaa walitti deebisanii jilchaa sirra gaafata akkas haasa. Faqaa oolan jechuudha. Jilchaa kiyya gaafata akkas haasa. Akkasii dubbiin akkuma isin jettaniin jaaboon. Ayyee galatoomii gaafata akkas haasa. Saatiin kee gaafa manaa tini deemsa yaala argamu tuuf. Okay. Maal jettee caalaa? Ayyee abdii. Ayyee abdii booda sin gaafadha ayyee. Abdii itti fuucarraa. Dubbadhu. Abdii Harargee yoo bira jiraate dubbadhu. Ni dhaga'ama. Okay. Ammoo abdii osoo dubbanne dura abdii osoo dubbanne dura ogutak waan sun dubbachuu qabdan asatti amma ka dubbachaa jirru xiinxala takkaa yaada takkaa mariidha malee labsii waraanaa labsii hooggansaa keessan jirru qabaa hin qabin hanjiina. Labsii irra hin jirru hoggaa dubbattan yaaduma akkam dhaabbataa maaliif ka'ee akkamitti hubuu danda'a of yoo dubbanne malee akka nama labsuu takka akka nama ageeju takka akka nama lola kana jajjabeessuutti hoggaa dubbattan afaan keessan keessatti wanni biraa dubbadhaa dhiifama. Lola labsuu osoo hin taane nuti nama lola kana keessa jiru miti. Yeroo hedduu lola kanarratti wanti deemu jiru yoo jiraate dhuguma rabbii san dubbachuudhaaf rabbiin dhugaarraa kan rabane dhugaa dubbattee yoo duute rakkoolee qabu. Jalqabni dubbii tanaa akkuma reefu isinuu jettan bakki inni irraa ka'u jiru ni beekamti. Ijoolleen ammaan tana dheengadda mucaa qabde tuni sababa maalii akka qabde baruun sababa ijoollee Harargee san mucaa san qabanii akkasiin miskiinticha san fidanii asirra fannisanii fi baruun nama tokkollee hin barbaachisu hundinuu ni beekna waan taateef dubbiin duuba jirti yoo kaduubaa sun kaduubaa ijoollee tana walitti duru jiru sun hin taa'in yoo jechuudha miidhamni kanuma ijoollummaan Harargee miidhamtee ijoollummaan Harargee gabbaatee araara labsitee wanta jettu taate lolli kun xumuran qabu ilaa hanga yoo malqiyaamaatti akka lola Israa'elii fi Falastiin san taajeetiin amanaan akka mataa kiyyaatti jechuudha akka abdii Harargeetti. Yoo dhuguma san ka dubbannu taate sababni dheengadda mucaan irratti qabamee eeguma jechuudha lolli dheengadda gabbahanii namni hundinuu bakka namni kumni 15 namni kumni 20 bakka hayyoonni sheekonni qeensonni jirutti araara ja'anii ijoollee tana walitti fidanii walitti araarsanii ijoollee harkaa qabus gallakkisee akka obboleewwaniitti duraanuu ijoolleen Harargee guyyaa san miidhaan takkallee wanni ijoollee Arsii irraan geesse takkallee hin jirtu. Ijoolleen Harargee tun garaa laaftii waan
maaltu tu miskiinatti amma maaltu qabe qoy kamtu dura qabeettas isa baraka gaafinatti qabxii takkaan si dabala waan sirriitti deebisii ta'u waan nama hundaa akka mee kanaa goonu. sababnummaan itti nama qabaniif hoo rabbii isin wasaatanii. Mee nu sababa kana dura mee qabxii sadii haafna amma qabxii sadii akka sirriin argee battanii barbaadu. Harargee qaba tuma fannisaa abdii qoy. Qabdi. Ani waa sadii kaasame. Osoo isa kanatti hin kenne waa sadii kaase. Tokkoffaa jeequmsi kun maalirraa maddaa isa. Lammaffaan anummaadha. Barbaacha maqaa. Because daandii isaa qabee jiran dagatinaa. Lammaffaan abdii eeguuta kamuutii qabadhu kamuutii qabachuu baatte jawaala biraa fagaadhu deebi'e. Tokkoffaan tuffiidha siin jeen jira. Lammaffaan anummaadha siin jeen jira. Sadaffaan ammoo jettee getteedha. Mee caala kanaa goonu. Deengata gaafa naaf. Siin jiruuf qabxiin guddaan anummaa siin jiruuf qabxiin guddaan iftuulummaa siin jiruuf it is business. Lolli kun amma naggada ta'ee jira. Qeetana lamaan gidduutti. Geema it is game. Geema nam tokko waliin taphatuuf muka hudduu wal kaayan sodaa eeggattuu ture. Sodaa eeggattuu ture qofa osoo hin taane qaama muka hudduu wal keenya jedhu ture. Mee yaadi xiqqoo. Waan si dhibu. Maddi waan kanaa maali yoo itti ilaalte maddi waan kanaa tuffii ta'a. Ammallee anummaa ta'a. Ammallee gatti harka namoota baay'ee ta'a. Akkamiin naan jee fakkeenyaaf. Sababoota amma lolli maal irra kee hidhamuu ishee haaroo beekumsa itti haasa'uu barbaadan barmaanaata. No waa'ee geema kiyyaaf joo karii miti kun. Waa'ee ishee haaroo beetiif murtii guutuutii miti kun. Murtii bafeemas ishee haaroo bafeemas Itoophiyaan gabramanti gadda kun hundi warra Itoophiyaa keessa jiru. Itoophiyaan gabraman kun mootummaa qaba seera qaba abbaa seera qabsee hidhama seera mootummaan nama hiika. Feemasoota sheekota gurguddaa biyya mootummaa qabdu keessa jiru achi walidhee walii hiiku asitti isaaf wal qabna jechuun geema. Qaamota lama kan geema taphatu sababa isaatti wal qabna jechuun kun ammallee geema ibifu. Maddi waan kanaa maali? Tuffiin asiin jesan tokkoof qooda kaa'uu dhabu tokko jalaa hafuu dadhabu. Na amane isa kana malee sababa tokkoon fedhu. Lammaffaa it is business gaafa asiin jiru. Fakkeenyaaf gaafa walloo fi arsii walloltu in general hafarsaa maalatti hafarsaan hoogganaa waraanaa ture. Wanta kan dagatin hafarsaan inni hoogganaa waraanaa ture inni dhiiga namaa dhangalaasuu yeroo jalqabaatiif Oromoo keessatti gabbuusee barsiise suni in business ni naggadate ni dalagate nuufuu karaa saaqe. Example indirectly lolanii miskiina miidhanii ganda bakka bu'anii milkaa'uun akka danda'amu hafarsaa maalatti example hafarsaan nama xurree isaa kenna. Anummaa gaafa siin jedhu anummaan eessarraa madde gaa bakka kanarraa madde because example no fakkeenyaa jira waan ta'eef karaa jira karaan saaqameera. Fooloo akkatti argachuu danda'ani akkatti ganda isaa bakka bu'uu danda'ani akkatti geema taphachuu danda'an example hafarsaa karaa saaqee jechuudha. Kan isaa barqadee daboo taa'e moo mandara isaati. Abduun namoota baay'eedhaaf waloorsiidha. Abduun namoota baay'eedhaaf yamasuudha. Abduun namoota baay'eedhaaf bageem ba business. Inni akkamitti dhufa kan immoo karaa kanaan dhufa. Laal wallotti ni bu'ame. Eenyu akka duratti bu'e ni beeku. Jimmatti bu'ame. Eenyu akkatti bu'e ni beeku. Harargee bu'ame. Eenyu akkatti bu'e ni beeku. Qabxiin guddaan rakkoo ammaa kanaaf sababa ta'aa jiru. Namoota nama bu'aa ture san diinagdee harka kaa'uun namoonni kaanis bolola diinagdeetiif karaa kana isaan deemaniif saaqe. Mee rabbi sulle sodaadhu sammuu tamiin hidhamuu sheekaa beetiif hidhamuu murtii guutuu of iddiyaa keessatti sababa lolaan haawwatu. Mee sammuu tamiin geema namoota lamaaf iddee sababa dhangala'uu dhiiga miskiinaan haawwatame. Hin ta'u ta'uu hin danda'u yoo sammuu qabaatte akkamitti taa'ee akkuma siin jettu jira akkuma siin jee naggadaa jira
biizinasa as keessa barbaadu jira. Isaaf ammoo abbaa jira. Abbaa godhee jira, abbaa jedhee jira, abbaa biizinasa harka kaa'ee jira. Xurree gaafsan saaqamteetu hangammaatti hin cufamin. Xurreen kun cufamullee hin dandeessu. Hanga tiktaak fooloorsi geemu giftiin hanga jirutti hin cufamu xurreen kun. Amma akka tokko dhaabbata. Lolli amma takkatti fufu daqiiqaa 5 guyyaa 5 dhaabbachuu danda'a. Yoo lolaa ta'e TPLF fi wayyaanee deeggarsa argaa turre miti walii waan isa walgodhaa ture. 4 kiiloo geenye funyaan finfinnee geenye argaa turte TPLF Abiyyiinis gaafa waan qabu dadhaawatu TPLF gaafa waan qabdu dadhaawatu qaamonni lachuu araaraaf nama dhagahuu didan ifiin warra biyya alaa dhagahanii araaraaf waliin ta'a. TPLF duutee baddi malee mataa waliin qabattu. Itoophiyaan isaan Oromoo dhaqee guyyaa inni because jarri kun lachuu wallee jira wal hafisee jira wal moo'ee jira humna qaba gargaarsanii jiranii kabajaa waliin jiraata. Maa wal somna buleessoo hiriyummaan keetuu yoo jabina kan kee qabeenya kan kee guddina kan kee yoo beekee qooda seeqaa hiriyaan lama ogaa wal tokkummaan bu'a. Walumaa galatti lolli kun qabxii sadii qaba. Tuffii jaddegettee diinagdee sababoonni kun sadeen hanga jiranitti hanga tiktaak sooshaal miidiyaan kun jirutti apa kayaknya memang tegar sini kasih mereka babs. Yang kita ada motor lola kan untuk kasih turun ini. Lola dura sang kaisa kamu. Lola lama pakai sentur. Because markas target, follow target, game as tamat direct shakalat. Lama pakai seorang dulu sama le karena kayak sendiri. Sadap pakai nama kalau hari aja kan. Baru sama kalau hari aja kan. Jadi nyaharan saya mencuri orang. Karena abi lola kana. Karena tindak bukan denyu. Ayah lugu miti, siapa lugu miti. Kuma kuda siapa dia yang semata urani miti. Wallahi wasumma wallahi. In governmenti lama sundige digame diktatorin tu kau. Saudi kese gab. Ijoollee san shurrubbee wal